Oromoo biyya lafaa jirra jirtan hundi keessanuu alaa keessaanuu akkam jirtu redeebeetiin ashamaa jirra jirtu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baga jiraattan Oromoo yoomuu jiraattan as geenya gaayii mee waan hin qabadhee dhufee walumaan dhageenyaa haala yeroo ammaatii fi keessaafuu xiyyeeffannaan kiyya waa'ee gartee haala kamtaanaa garam deebinaa wal gaafannaa kootaa dhiyaadhaa seenaan isiniin jedha. Oromoo tiyya dursee kaniin dubbachuu barbaadu waa'ee gartee uummata keenya Kawallooti. Uummanni keenya Kawalloodha yoomiyyuu ni jiraata yoomiyyuu injifannoodha qabachuu lafa Walloodha akka laafutti hin qabanne akka kutaalee biraatti daddafee qabachuu hin dandeenye akka seenaan ibsitutti akka seenarraa hubannettis. Arrammoo dur waa'ee seenaa sanii tiyooriidhaaniin beekuu ture. Oduudhaan beekuu ture. But today, by the doing, they showing dhugaadhaan hojiidhaan garsiisaa jira insaan. Gootummaa dur gartee gaafa gadaa keenya Minilik cabse san tan gartee nuti oduun beeknu san arra oduudhaan hojiidhaan uummata Oromoodhaa kutaalee cufa garsiisaa jiran jechuudha. Haa galatoomanii. Murtii guutoota warra murtii qabu, warra gootummaa qabu, warra wal qabu, warra wal dhaga'u kutaan tokkochi kuni akkan itti madaaluun beeku. Dhuguma rabbitti kanatti aansee ammaas kutaaleen biraa kan cal jettanii tattaa'u jirtan haalli gartee Walloo keessatti raawwatamu jiru kutaalee Oromoodhaa hunda isaa keessatti akka raawwatamu shakkii tokkollee hin qabu kana hin dagatinaa ergaa guddoon isinitti dhaama. Wallaggaatti jira. Shawaatti jira, Gujii keessa, Borona keessa itti jira. Haalli Walloo jiru san. Kanaaf kutaaleen biraa Harargee, Arsii, Baale, Jimma, Ilbaaburi cal jettee waan teessu keessa hin jirtu. Haala ati itti dagattee keessa teessu keessa hin jirtu. Haalli gartee gadadoon Walloo keessatti gaggeeffamu jirtu. Uummata keenya Walloo gubbatti Jimmaatiin sida qaba. Haga feete. Nuti keessan jirru jettus qabsoo irratti qorrifattus haga feete mogga deemtus sumatti dhufti wanni sitti dhufaas inni dhufti gara maayyiitti sitti dhufti sitti irra hamtu Jimmaaf hin dabarsa jechuudha. Ilbaabur beeytaatu kutaan Ilbaabur ni beeka waan itti manin qabu uummata Oromoo irraa addan jiru kophatti deemaan jiru. Kanaaf uummanni keenya Kabaalee kan Arsii kan Harar laalaan gartee doorsisaa fi gadadoon guddoon arraan tana Oromoo duguggii dhala namaa warra Walloo irra gaggeeffamu jirtu. Ati Harargee siin baddu boru sitti dhufti. Ati Arsii sitti dhufti. Ati Baale siin baddu boru sitti dhufti. Kanaaf cal jettaniin taayinaa qophiidhaan jiraadha. Qabsoo keessan quba qabaadha. Kanafirraa qolachuun qabsoo hidhannootiin malee wanni takka warri kanaa ragayaatiif wanni jaan tokko hojjetamu hin jiraattu. Kana akkan du'atii beekutti hin beeka. Impaayera Itoophiyaa keessatti warri nafxanyaa kun waan karaa nagayaatii fi akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe. Haasawaa jaarraa abbaa gadaa ganama kanallee hedduudhaan laayikii godhee sheer godhee gadhiise. Maaliif haa uummanni Oromoo irraa baratuuf. Uummanni Habashaa jedhamu kuni nafxanyoonni kuni waan dimokiraasii jedhan takka itti nayyaman. Maaliif yoo dimokiraasiin biyya san keessa sibattee lafa qubatte akka hin fedhan waan hin arkanneef dimokiraasii akka farraatti ilaalan. Kanaafiin qabsoon nagayaa gartee odeessan san ta gartee hayyoonni gartee hayyoota keenya jettanii beeytan. Anjara san hayyuutti hin beeku. Namuma qabsoo karaa nagayaa jee Oromoo keessaa hayyuutti hin beeku. Maqee jira karaarraa. Qabsoon nagayaa biyya akka impaayera Itoophiyaa tana keessatti hin hojjetu. Hin dalaytu. Waan taata akkaa miti. Ichi ilaallee waa garraa waan dabarreerraa waa hedduu waan baranneef uummanni mootummaan Itoophiyaa jedhamtu karaa nagayaatiin Oromoodhaaf mirga Oromoodhaa kan mirga abbaa biyyummaatii fi akkasumas Oromoon qabeenya sirriitti abbaa taatee akka ifiin fedhetti bobbahee gala jechuun odoo Habashaan jiru odoo Amaarri biyya san keessa jiru osoo maqaan Itoophiyaa kun akkanuma jiru taasuma ta'uus hin dandeessu dhufuus hin dandeessu. Kana gadi fageenyaan herregaan hubadhaan isiniin jedha. Wanni isinitti dhaabu uummata Oromoodhaa kana keessaafuu akkasumatti uummanni keenya Kawalloodhaa waan kana hubatee jira. Waan kana gadi fageenyaan hubatee jira. Wanni karaa nagayaa ta'an akka hin jirre numaa uumamtu.
haga wanni Itoophiyaa jaantun caccabtee Oromiyaa keessaa darbamtutti Oromiyaan daangaa harkattutti harkachuudha nagayni baanan wanni karaa nagayaa lafa Oromoo keessatti gadi hin buutu hin sibattu hin mul'attus kana fitti murteessaa ichi laalaayis waa harkaa hubadhaa waa karaa nagayaatiin oguu jennu oduma Itoophiyaan bika jirtu hin diigamtu Itoophiyaan tun haanuu jiraattu ni tiisinaa ni suphina warri jettan Itoophiyaan tun bar minilik jechuudha bar minilikummaan oduu jirtu ummanni Oromoodhaa mirgasaa akkatti harkatu takka hin jirtu waan ittiin nama amansiisan takka hin qaban ni kijibdi wanni amma Ameerikaa keessa deemteetii fi deddeemtee haasawtu cuftinu waan bikka hin qabne haasawaa jiran ajandaa nama amansiisu Oromoo amansiisu fudhatanii gadi hin baane jarri takka akka ergaa diinaa gartee mootummaa Itoophiyaadhaa fakkeessuudhaan gadi baan jechuudha mootummaa kana akkuma jirutti dhiifne maariyoo tamaaree goone biitti kan tarsaasoyne biyya tarsaasuun hamtuudhaa jan biitti tarsaasamtu malee Itoophiyaan Oromoo gubbaa hin kaatu kana bishaan irra dhugaa warreen dogongortanii jirtan warri gartee isin ummanni san warri kasii isin burjaajeesse Itoophiyumaa jirtu Oromiyaan Itoophiyaa jala jirti Itoophiyaan nu gubbaarra jirti nu gubbaarra kaanii duraan Oromoo qofaan jirre gaafa gadaa keenya fidanii nu cabsaniiti Oromiyaa jala deebisanii akka gartee kallootti Itoophiyaan nu gubbaa afanii jiran kanaaf Itoophiyaa tana mataa keessa dhoynee ciccirree bubbee gartee dhukkee bubbeen fuutite isaan jaansan isaan goonu malee Oromoo mirga abbaa biyyummaan harkatu odoo Itoophiyaan jirtu kana hubadhaa Itoophiyaa achuma dhiifneeti sirna jijjiirraan kijiba sirni dhufu yoo Itoophiyaan si jiraatte sirni dhufu Itoophiyaa ta'ee dhufa malee maqaa biraa baafateen dhufu jechuudha yoo Itoophiyaan si jiraatte yoo Itoophiyaa achi darbine sirni dhufu sirna Oromoo ta'ee dhufa kana waan dirree baatti lafa jiraate kutaaleen biraa akka warra walloo kana dhaala akka laan wallahi na gammachiifte wantiin ummanni keenya ka walloodha olleenu akkuma gartee qubsumaan gara Tigraayitti gaxaanan kanatti sabboonummaan gartee Tigraay san walitti dhiyaatan jechuudha sabboonummaa akka Tigraay qabduu san bikka takkaa dhumu bikka takkaa jiraachuu akkana jechuudha namni kana ta'uu qaba namni yoo kana ta'e numan gabroomu yoo gabroomes gabrummaa jalaa bahuudhaaf yeroo gabaabduudhatti ba'a yoo immoo kanuma kaaneetuma namni si wayi beeka jettanii gartee eeggattan garagalee Itoophiyaan suphina malee hin jiisinu yoo jee sirnichi moo inni goona sirnichi kun eenyu Itoophiyaan eenyu sirnichi eenyu Itoophiyaan sirnichi ma jiru Itoophiyaa bar Abiy Ahmed bar Itoophiyaadha yoo waan jechoota shan jaa dubbate Itoophiyaan ma jiru mee kana laalaa gadi fageenyaan laalaa Abiy Ahmed yoo jechoota kudhan dubbate Itoophiyaan ma jechuudha kanaaf sirnichi kun Itoophiyaadha warri biyya bulchaa jiru warra Itoophiyaa leellisu warra Itoophiyaa jiraachisu oppiidiyoon lee haa taatu oppiidiyoon kanallee jiru oppiidiyoon Itoophiyaa jaalatteeti miti akka taatu dhabdeeti aangoon nu harkaa baha yoo warri Itoophiyaa jiru kan ofirraachi dhiibne warra biraa firaa dhorkuu hin dandeenyu maqaa Itoophiyaa ta'u jiru kanaan guuzoo godhannee aangoon rakka turruufi feeti malee Itoophiyaa jaalatteeti miti oppiidiyoo kana maqaa isiniin kan hin beeka isiniif hin beeka rakkoon keessan aangoo fi qarshii oppiidiyoo yoo gartee maqaa Itoophiyaa kana ifirraachi darbine warreen nu mormu dura dhaabbannee firraa dhorkuun dandeenyu maqaa Itoophiyaa kanaan guutuu Amaara nafxanyaa kaafannee feete Oromoon haa dhumtu nuti aangoo irra turuu qabna qarshii nyaachuu qabna kuni akeeka oppiidiyooti namuu ni beeka jalarra hanga gubbaatti osoo zeetatti hin qinye shunkurtaatti hin cirre waan dhugaa takka kun kanaa jechuun oppiidiyoon kaawosii kana jaalatteetii kan nafxanya irra jiraatu kanaafuu kutaaleen ani dhaamsa ergaa guddaa gadi geessuu fi ergaa fi jiruu fi Hararii fi Arsii fi Baalee fi Jimmaa fi Ilubbaa Booraati. Kutaan Walloo fi Wallaggaa fi Shawaa fi Gujiin Booranni akka tokko keessa jiran haala tokko keessa jiran karaa qabatanii jiran bilisoomnu malee Oromoon hin jiraattu fitti murteessanii jiran arkanii waan jiran karaa daandii dhugaadhaarra jiran daandii dhugaa arkaniiti jiran. Kuni maaliif akkana ta'uu danda'e? Maaliif Gujii fi Shawaa fi Wallaggaa fi Walloon agartee kutaaleen biraa karaa nagayaa wanni itti dubbattan kun kamaaliiti? Meenuu himame warra karaa nagayaa jiru warri deeggaru Walloon hin deeggartu Shawaan hin deeggaru
walla gaddeeggaru gujiin hin deeggartu boran hin deeggaru warreen biraa ka deeggartan isin ammoo warreen maqaa yaame kuni ni jira warri if keessa agartee burjaajawanii jiru harar keessa jira harargee keessa jiran warreen burjaajawanii namoota gartee tokko gartee namni isaa ol hin hafne jedhanii isaan burjaajawee jira warri arsii akkasi warri baalee akkasi burjaajawanii jiran kanaaf karaan daandiin dhugaadhaa tan warri walloo irra dhumu jiru tana biyya ofiirraa diina dhorkanii biyya ofiirra du'anii bilisoomuudha yoo kana ta'uu baatte warri walloo irra gabbeeloluu baate barabaraan du'uun isaaniitii fi akka malee ta'uu fi salphachuu fi qe'eerraa godaansisuun irraan dhaabbattu kanaaf gadi bahee qawwee fudhatee akka oromootti gootummaa oromoo san garsiisee murtu guutoo oromoo san ta'ee diina gartee laaleessee biyya isaa irraa firraa kaasee firraa qolatee deebisuudhaaf akka warra walloo kana kutaa walloo kana ta'uu qabna jechuudha. Keessaafu wanni bikkini an qubatti laatu jiru harargee if dagatteen taa'in baalee if dagatteen taa'in abboottiin teessa warri isin dura dagataniin teenye hunnaaf dadhabatan malee arsii dagatteen taa'in gamaa gamana wal bubbutuu dhiisaa walin bunnu gamaa gamana nama nurraa maqee gartee warra qabsoo nagayaa juus gamasumatti ulaaf irraatti cufna karaan nagayaa tanni baanu hin jiru sirnicha diina malee Itoophiyaan diin warri juusan kijibanii jiran qarshii fudhatanii jiran shakkii tokko malee fudhatanii jiran yoo Itoophiyaan hin diigamin sirnichi hin diigamu yoo maaliif sirnichi Itoophiyaa bara ka gubbaa jiru kun sirnichi Itoophiyaa bulchisee nyorka qaba Abiy Ahmed fi Dammaqee Mokonnin fa'aadha jira kabira Dammaqee Mokonnin aangoo meeqa qaba amaaraa miti sirnichaa jechuun sirnichi Itoophiyaati kanaafuu gamaa gamana hin gorina kanaaf OPDOtis dhaabbadhu ummata keenya burjaajeessin sitti dhufti hin baatu yaa OPDO akkanatti si naftuus hin baatuus dandeeyseettis waa firaan dhorkitu silaa oromoottiin biraa dhaabni biraatu hin jiraanne siifi nafxanyaan waliin jiraachiftan OPDO wanni sin dhaamu nuti chilaallee waa garra nafxanyaan si darbitee bikka bu'u barbaaddi OPDO bar isinuu akkanaaf akkana wali deemu jirtani dhugaa wali himaan jirtan warri Itoophiyaa leellisu isin keessa jira isin immoo warri biraa OPDO'n aangoo kanaan nu harkaa ba'a yoo gartee waan biraa jenne akka gartee dhaaba biraatti aangoon nu harkaa baateeti gartee yakka dur hojjenne uummata Oromoodhaaf fixu turre miliyoona 2 finne uummanni Oromoo yakkaaf nu dheessa oduma dhaabbannee itti mormineetuma warra gartee guuza kaafannee Itoophiyaa jennee maqaa Itoophiyaatiin dhaabben nutti mormu dura dhaabbanna jechuudhaaf diddan malee OPDO dhaggeeffadhaa ni beeytan akka nafxanyaan guyyaa tokkoof guyyaa lama isin dhabamsiiftuu ni beeytan silaa Oromoon biraa dhaabni biraa isin hin jiraanne biyya keessa kuni beekama ka kanadda hubanne inni nu waan nu hubatu hin qabu hubannoo hin qabu jechuudha kanaafuu OPDO ummata hin burjaajeessinii ummanni keenya dhaggeeffadhu ummanni gartee amaaraa nafxanyaan isin amma fi qabdanii jirtan kun bulchiinsi naannoo amaaraa poolisiin naannoo amaaraa wal gurmeessiteeti lafa jalatti amaarummaadhaan wal xaxxee jirti. Isinillee qubanuma qabdan nu qofa harkan seenu isinis ni gartan waan deemaa jiraa ni gartan naannoo amaaraa keessatti waan haasa'umu jiruu fi sochiin ichi keessa socho'amu jirtu warri faannoo kun fedhiin isaanii maaliif keessaa qabaa OPDO ilaaltee garta. Dhaaba biraa firraa shakkanii sodaatan malee duruun silaa isin qabatan akka duruu isin dhawanii jiran bara ogumeeqa isin dhawan waraana federaalaan dhoyne dhawan akka namu harkutti OPDO isin hin dhoyne ona fantaallee keessatti isin hin dhoyne nama 26 namarraa fixuu jechuun akkasuma ustan jechuun afaan qabattanii sodaadha moo aangoon nu harkaa ba'an taana laan kanamuutti ilaalee argu kuttanii abbootii gadaa ajjeeftan abbootii gadaa harka keessan hin ajjeeftan aangootanaan nu harkaa ba'a amaara gammachiisu jecha abbootii gadaa jechuun ija Oromooti nama beekaa guuna keessaa fixxan aangoon nu harkaa ba'a jettanii nama sabboonaa barbaaddanii ilaalcha abaa'uu qaba ilaalcha maali qaba maarree shanee qaba jettanii nama gattan booddeen teessan akkami nama wallaalaa malee nama waa beeku kan waa hubatu nama seenaa beeku hin feetan hin barbaaddanii jechuun kanaaf wanni isinitti dhaabnu ol jettee gad jettee OPDO
Olee bula malee rakkoon guddaan gara maayyiitti si gubbaadha dhufti. Yoo ammaan gara saba keetii diriirtee deebite malee akka amaarri saba isaa cinaa dhaabbatetti ati saba kee cinaa dhaabbadhu. Aangoo nama ittoon fi kijibu jirta malee aangoo dhugaatii miti. Aangoo itti fuftuu miti opiidiyoo wayisini himna. Aangoon isin namarra jirtan aangoo gartee yeroo dheertuu qabduu miti. Tatti fufuu isa qabduu miti. Tatti fufuus dandeessanii miti. Akka cofa jettanii dadhabdaan hin jiru. Arra gartee waraana gartee bobbaa minilik jettanii amaarallee nutti gaxafeertanii Oromiyaa nagee tasgabbeessuudhaaf hunniti amaaraa Oromiyaa keesseentee loluu qabdii jettaniiti fitti yaamtanii jechuudha. Kanaaf ABO'n hin jilbiibbatu kana hubadhu. Ummata Oromoodhaa miliyoona 60tu battalaan ABO cinaa dhaabbachuu jira. Dubbeensaa miliyoona 60 ABO jechuudha. Isin nama boodaan qabdan Oromoo gattan, Oromoo hiitan, Oromoo kamalee gootan, Oromoo biyyaa baaftan, Oromoo gudeeddan, mana Oromoo gubdan. Isin Oromoo biyya Oromoo keessatti hin toltan. Maqaa nama balleessitanii bikka takkatti gochan taane gaggeessitanii ABO'n mana gubeettan, ABO'n nama saameettan, ABO'n nama gudeedeettan hattuu cufa. Kunoo jaal Hangaasaa Ibraahim akkasi saaxil isin baase jechuudha. Dirree isin baasee hudduus teessan qullaa isin kaa'e huccuu isin irraa baase. Warri nama saamu, kan nama gudeedu, kan maqaa nama xureessu opidiyoodha. Bikka gartee ABO'dhaa itti dadhabdan, ABO'n firraa isin qolattee isin deebiste as garagaltanii ganda gubdan. Nama jeeftaniiti abbaa jeessan barbaannu hidhattoota humna hidhattee jettan. Humniti hidhattee tawaasamtu guruppiin minilik isini. ABO'n Oromoodhaaf hidhate. Ummata Oromoo kana bilisoomsuu hidhate. Isin ummata Oromoo bilisoomsuuf hidhattanii beektanii. Opidiyoo dubbadhaan jala. Ummata Oromoo bilisoomsinettanii hidhattanii beektanii dura hin hidhanne. Ummata Oromoo bilisoomsinettaniif jaartanii beektanii hin jiru. Amma guwaangoo gubbaa baatan ummata Oromoo jiraachifnettanii baatan moo akka sabaa sablammootaatti Itoophiyaa jiraachifnettanii baatan. Kanaaf ummanni keenya qomatana keessa isin qabu. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo nagayaa ajjeese hin beeku taasuma. Kana ummanni Oromootis beeka kana gadi fageenyaan. Cubbuu namatti hin mina. Cubbuun teessan akkana dirree baatee haa galatamu Hangaasaa Ibraahim. Cubbuu teessan akkana lafa kaayechuu. Cubbuun teessan huriidha dirree baate. Guyyaan isin saaxil baatanii cubbuun teessan qoftiin amata guutuu isinirra qaraanu guyyaa bilisoomne as deemti. Hidhufti. Cubbuun isin hojjettan. Kanaaf dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaan ni xureessine jettanii yoo gadi baatan ammallee yaalii kanuma ittuma jirtan yaaliin dhiiftanii waan aangoo jaalattaniif aangoo kana nu harkaa fudhata ummanni nu jaalatu. Ummata sin jaalanne maaliif ajjeefta? Mirga qabaa Oromoodhaa lafa isaarra jira. Hay diina Oromoo ajjeesu deemirra ajjeesi malee Oromtichi akeeka keenya qabu itti wanni dhooftuuf wanni hiituuf maali? Maali akka kuni? Kufaatii bare tokko wallaalummaa bare tokko. Wallaalummaadha. Qarooma isinitti fakkaateen. Akeeka keenya qabu itti nama ajjeesu sabboonota ilmaan Oromoodhaa ariitanii manaa guurtanii ajjeeftanii bineensa nyaachisu hojii keessanii gaafa Tigree isin gadde. Tigree hojii kan gootan isin beekna. Tigree hojii miliyoona 2 fixxan boo dhuguma isin himna. Namni akka OPDO Oromoo waa godhan jiru. Namni akka OPDO Oromoo miidhe paartiin takka na gootan jirtu. Amaarri hanga OPDO nu godhan nu godhan. Kanaaf kana beekii hubadhu. Aangoo kanaan hin baatu nama hursoo fi maali guurtee leenjii itti kannaa oltuus qawween sanfu deemteetuma Tigraay galti. Adda bilisummaa Oromoo harka galti. Bu'aan sii fiddu hin jirtu. Nama sobdee mataa irraa haddee waraana gootee fiddee waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabduus dhaabbatee lolu. Harkuma kanna ni dheeysa. Maaliif qarshii jecha dhaqiree akkuma isin qarshii jecha ichi tatteeysan aangoo gubbaa. Kasinit dhufuus qarshii jecha isinit dhufa kan hubadhaa. Wannummaan isin gartee bikka takka geewutti dadhabdan qarshii jecha walitti dhuftan. Gamta qarshiidhaaf aangoo mataa isaatiif dantaa isaatiif walitti dhufee jaamti. Hiika biraan qabdan isin. Kanaaf dhaaba dhugaa kan Oromoodhaaf wareegamu jiru, Oromoof lafee isaa cabsu jiru, dhiiga gannaqu jiru, kan kaayoon isaa hin jijjiiramne, bilisummaa Oromooti maletti waan takka hin qabne kaayoo biraa dhaaba adda bilisummaa Oromooti hin tuttuqina, hin xureessina, isin haa xureessu, isin haa xiqqeessu. Kun kana fakkaata. Gara tokko ayaanu isinumaa OPDO kan isinitti hin mammaas. Ichi ilaalaa waa harkaa. Ichi ilaalaa waa harkaa. Sochii namaatii socho'uu jiru isin akka godhuu deemtu isinillee numa gartan nutillee numa garra jechuudha. So uummanni kun firraan harkuuma jira numa gartan. Yoo isaanii dubbanne
ifi wal keessa deebina hunna biraan nu qabata kuni olee bulu sirraa nafu ati aangoo kanarra hin teessu isiniif nafxanyaan gubii gati kan akkaan duwwati beekutti hin beeka kanaaf ummata oromoodhaa kutaaleen gartee arsiidhaa baalee hararii jimmaa ilibbaabura wanni isinit dhaamnu kutaaleen hambise waan keessa jiru ni beeytan walloo waan keessa jirtu chilaaltanii gartan wallagga waan keessa jiru chilaaltanii gartan gujii waan keessa jirtu shawaan waan keessa jirtu chilaaltanii gartan jechuu haalli wallotti deemu jiru isinirraa nafu isin warra harargeedha haalli wallotti gaggeeffamu jiru doorsisaa fi gadadoon hamtuun ta nafxanyummaadhaan gartee nafxanyaan ganda keessa deemtee oromoo ajjeesu nutti dhufaa jirti haalli san naqan waraana warra nafxanyaadhaa biyya naqanii jiran gujii keessa gad naqan kumaatamaan makiinaa meeqa geessanii gad naqan gara geejiyootiin itti geessan diilaadhaan itti geessan bikka cufaan itti geessan kuni waraana adda bilisummaa oromoodhaa miliyoonni waan gartee ilmaan gondar cufti wanni nafxanyaa taate bukaatee dhufte oromiyaa keessatti milkooytu kana hubadhu oppidiyooti fiddee diina gartee oromoon dhoosisuu dhaabi sodaaf hin jennu firraa sin dhorkina siniif diina sanu muka sini cabsina garuu sinirraan tokko sin ilmaan oromoodhaa kan diina oromoodhaa fiddanii oromoo dhoosiftan ganda oromoodhaa gubuudhaa deemtan ni gubdan amma waliin nafxanyaan haala siin dhiiftu ganda gubuu tarkaanfii adda addaa ijoollee daa'imman ajjeesu dullatti ajjeesu itti fufaa jechuudha kuni beekama waan kana bikka gaarii naa kaaya ani waan nafxanyaan taate duriin beeka kunu kanaaf ummanni oromoodhaa haalas deemuuf if qopheessuu qabdan warri harargee if qopheessu if hin dagatina arsii diida if hin dagatin atuu beekta warra baalee goota if beektan isin waan isin himu qabu qophiidhaan jiraadha qophiidhaan dhiiroo habilisoomnu gamaa gaman waliin bunnu waa'ee gartee akka malee sanii nurraa dhaaba hin ta'u qabsoo kana keessa waan takkallee hin galchina qabsoo siyaasaati qabsoo siyaasaa qofa siyaasaan hojjechuu waan biraa keessa hin galchina haa galma geenyu haa bilisoomnu piliis oromoo haa bilisoomtu oromoon tun takkaa jiruu garteen beeytu beeylada wajji mana keessa dhabdi kophee malee bobbahee galaa oromoon kun mee akka biyya namaatti siree bareedduu irraa harafu makiinaa konkolaataa bareedaa haa oofatu jiruu bareedduu hajaan arku oromoon jiruu bareedduu agarree warra gartee diina jala yaa'ee aangoodhaaf gartee maallaqa qarshii fudhatee jijjiraatu kana hanga xiqqaa kana malee oromoon jirutti hin jirtu oromootiyya tun jiruu miti nama biyyaa beekaa jiruun namni keenyatti jiraachuu jiru jiruudhaa miti jiruun seenaa ummata keenya kabaadiyyaa ni beeyna jireenya isaanii ni beeyna rakkoo isaan harkaa qabdu ni beeyna namni gaggodhatee akaafaadhaan dachii akkasitti akaafu addunyaa tanarra hin jiru taasuma biyya meeqaan deeme hin jiru kuni beekoman jaamu ni dhabe malee waan sila ammayyummaadhaan waan midhaan oomishatee galchu akkasitti if kannee dachii akaafaadhaan akaafaa harkaan akkasii akaafu sani kuni waa jiruudhaa miti dachii harkaan dongoruunsa kuni waa jiruudhaa miti kana hubadhaa jiruu ni gartanii guyyaa bilisoomte sinirraa jijjiiramte kun hundinuu akaafaanis cimatti hafee akaafaanis ammayyaa dhufa haalli namni ittiin jiraatu ammayyummaatu dhufa jechuudha maaliif biyya wala boomte biyya teeti waan kee irratti abbaa ta'e qabeenya kee irratti abbaa taate jiruu bilisummaa bareedduudhaan akka jiraattu arkuuf jiraatta nu afaanas deemu jirti bilisummaa nu afaanas deemu jirtu firraachin dhiibinaa itti lafaa ka'aati hammadha simadha kanaaf waraanni bilisummaa oromoodhaa bilisummaan deema simadhaan isiniin ja'a injifannoon uummata oromooti haasa'u sun ittiin dheeressu in bilisooma oolee bula malee oromiyaan ni bilisoomti oromoon ni bilisooma wooma fedheenu ni bilisooma garuu dhaamsi kiyya kan tokkummaa jabeessaa tokkummaa yoo hin jiraanne bilisummaadhaan juutu hin jirtu tokkummaa jabeessaa nama tokkoomee bikka ge'a tokkummaa teenya jabeessaa kutaadhaan maaliin waan kun farra wanni kun farra wal diigamsa wal diiguu jaamti wanni oromoo diige duris adda qoqqooduudhaan divide in the ruling system kanatti dhimma bee jechuu wanti minilik baantan adda qoqqooddu malee cabsuu hin dandeessu hayyanii minilik faan gaafa gartee baarlinitti teessuma godhatan san adda qoqqoodii cabsi gadaa sistemiin kun jabaa waan taateef akkasitti goobanaa daacee harka ta'e adda nu qoqqoodee
arusi isinchi dhaabbadha hararge dha'uu deemna hararge isinit dhaabbadha arusi dha'uu deemna isin obboleen keenya oduma kana jiru nama nu keessaa bitatee bebbeekaa nu keessaa bitatee warra garaa bitamuu fi qabee oromoodhaan nu cabse arras haalli kun nu keessi jalqabamee jira jara keenya kaadagaa kan dabrirraa waan baranneef hulaan hin qaawan godhinaaf hin baninaaf qaawan laatinaaf jabaadha ni bilisoomtan oolee bula malee bilisummaan oromoodha hinafu kana hubadhaati qabsoo teessan qabsoo hidhannoo cina dhaabbadha waraana bilisummaa oromoodha jabeeffadha woboon hegeree oromooti kana fudhadha bishaan irra dhugaa oromoo hin jiru kana malee furmaatummaan tokko hin jiru wanni gartee gara nagaatiif maarri jettu san kolkolee artifishaala hin jirtu waan ichi ilaalanii mul'anne takka yoonni kijibe walumaan harkuu jiraanna mee gadi baanii waan takka xiqqoo takka mee haa hojjetanii karaa nagaatiin kan jedhan kan finfinnuma tana karaa nagaatiin mee lafa oromoo haa taasisanii mee magaalaa muummittii oromiyaa haa taasisanii warri karaa nagaa jiru kun nuti warri qabsoo hidhannoodhaan moo yoo dhufte finfinneen ifumaa fi afaan oromoo haasoyti jechuudha. Kanaaf garaagarummaadha qabna. Finfinneen ta oromoo taati jechuudha qabsoonni hidhannoodhaan dhufte warri karaa nagaa jettan mee waan biraatii miti finfinnuma tana ta oromoo taasisamee biyya federaalaan warqaa fudhatamte magaalaa akka dirree dhaawatan hundaa'u mee deebisa oromoo jalatti mee afaan oromoo afaan hojii godhaame karaa nagaa irra jettanii miti tanaa'u godhuun dandeessanii if darartanii saba keessan hin dararina dhugaa ummata keenyatti haa himnuuti hiikaa karaarraa maqaa karaan jaa injifannoon uummata oromooti oromiyaan ni bilisoomti nagaan naa tura.